jalqabarratti hangafoota oduu. Gaazexeessituun Faransaay gabaasaaf gara Tigraay imaluun booda Itoophiyaatti ari'amte. Abuutii guyyoota dhufan mootummaa federaalaa irratti weerara banuuf jechuun aanga'ootiin lama dubbatan jedhame. UNICEF Itoophiyaatti deeggarsa guddaa akka barbaadu ibse. Fandiin isaa 81 gadi bu'uu hime. Biyyoota kurnan hojjettoota mana keessaa Kuweetitti erguuf mirkaneeffaman keessaa Itoophiyaan tokko akka taate ibsame. Omar Artaan tapha Super Kaappii Awurooppaa 2026 akka taphachiisan filaman. Mormii fi farra godaantota Afrikaa kibbaatti ka'ee hordofuun tuutni jalqabaa lammiilee Naajeeriyaa gara biyyaatti deebifaman. Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp waraana US Iraanitti xumuraa gochuuf waliigalteen xumuramaa jiraachuu yoo ibsu, Iraan garuu wanti xumurame hin jiru jette. Osoo Morookoon bara 2022tti xumuraaf hin gahin dura biyyoota Afrikaa keessaa 3 qofatu nuusaa xumuraaf qaqqabe. Kaameruun bara 1990, Senegaal bara 2022, Gaanaan bara 2010tti. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Konnishiin toora keenya sabiskiraab godhaa kan YouTube akkasumas taatooka keenyas mallattoo pilaasii rukutuudhaan foloo godhaa maatii keenya taas dabalama. Amma balballoomii oduu guyyaa irraatiif qabannetti ceenaa oduu qarraa. Gaazexeessituun Faransaay gabaasaaf gara Tigraay imaluun booda Itoophiyaatti ari'amte. Abbootiin taayitaa Itoophiyaa baatii kana dura gara Tigraayitti imaluun gabaasa dhiyeessuu ishee hordofuun hayyama hojii gaazexeessummaa akkasumas kan jireenyaa oduu gabaastuu lammii Faransaay kan gaazexaa Kaatoolikii Laakrooks keessa hojjettu tokko haquun gabaafame. Ogeettiin Paasilii gaazexeessituun ganna 30 tajaajila gabaasaa Laakrooks kan gaanfa Afrikaa ta'uudhaan bara 2023 eegalee Itoophiyaa keessaa kan jiraachaa turte. Erga viizaa biyyaa ba'uu abbootii taayitaa Itoophiyaatiin kennamee fi argattee booda waxabajjii 11 biyyattii gadi lakkistee baateetti jedha gabaasni Addis Istaandard. Abuutii guyyoota dhufan mootummaa federaalaa irratti weerara banuuf jechuun aanga'ootiin lama dubbatan. Hooggantoonni mootummaa Itoophiyaa sadarkaa olaanaa lama adda bilisa baasaa uummata Tigraay mootummaa federaalaa irratti guyyoota dhufan keessatti weerara eegaluuf qophaa'aa jiru jechuun himatanii mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay gidduutti waraanni deebi'ee akka hin kaane jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Barruu yaada isaanii ilaalchisuun qophaa'e irratti akka maxxanfametti gorsaan muummee ministeera baha Afrikaa Geetaachoo Raddaa fi daayirektarri olaanaan tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa Reediwaan Huseen gareewwan ciccimoo adda bilisa baasaa uummata Tigraay abuutii mootummaa federaalaa irratti waraana kaasuuf socho'aa jiran jechuun himan. Kunis waliigaltee Pirootooriyaa waraana dhaabuu ture cabsuu danda'a jedhaniiru. UNICEF Itoophiyaatti deeggarsa guddaa akka barbaadu ibsee fandiin isaas 81 gadi bu'uu hime. Gamtaa mootummootaatti dhaabbanni gargaarsaa daa'immanii wal dhabdee buqqa'iinsaa jijjiirama haala qilleensaa fi dhiibbaa diinagdee Itoophiyaa keessatti miidhamummaa caalatti babal'isuu isaanii hordofee biyyattii keessatti dhiibbaan namoomaa hammaachaa deemuu isaa akeekkachiise. Kanaan wal qabatees waamicha deeggarsa namoomaa bara 2026 inni gaafate 81 utuu mallaqaa barbaachisu hin argatin hafullee daruun ibseera. Gabaasa haala gargaarsa namoomaa dhiyoo baasee kan baatii Bittootessaa fi Eebila 2026 hammatu keessatti UNICEF nageenya dhabamuun kutaalee Itoophiyaa hedduu keessatti mul'ataa jiru jireenya hawaasaa jeequu fi qaqqabummaa deeggarsa namoomaa daangessuudhaan yaalii deeggarsa hawaasaa miidhamanii fi dhaqqabsiisuuf taasifamu gufachiisaa jira jedhe. Biyyoota kurnan hojjettoota mana keessaa Kuweetitti erguuf mirkaneeffaman keessaa Itoophiyaan tokko akka taate ibsame.
biyyi galoo galaanaa Arabaatti argamtu Kuweetii imaammata haaraa seektira kana qajeelchuuf fooyyeffame jalatti biyyoota 10 hojjettoota mana irraa qaxaruuf mirkaneessite keessatti Itoophiyaan hammatamuun gabaafameera. Gaalfii Niwus gabaasaa sabaa himaalee naannoo galoo galaanaa waabeeffachuun akka gabaasetti Ministeerri biyya keessaa Kuweetii xalayaa qajeelfama hojjettoota mana qaxaruu biyyoota filataman 10 qofatti daangessuu fi biyyoota biroo 27 irraa immoo kan dhoowwu baaseera. Kunis qaawwa to'annoo fi qajeelfama seektira hojii mana cimsuu fi qaama yaalii taasifamuudha jedhame. Omar Artaan tapha Super Kaappii Awurooppaa 2026 akka taphachiisan filaman. Murteessaan seeraa dirree tapha kubbaa miilaa lammii Somaaliyaa Omar Artaan tapha Super Kaappii Awurooppaa kilaba Faransaayii Paarisii Seent Jarmaanii fi PSG fi kan Ingilizii Aston Villaa gidduutti hagayya 2026 magaalaa Salzibaaritti taphatamuu akka geggeessaniif ramadaman. Kun murteessaan seeraa dirree tapha kubbaa miilaa ganna 34 kaaniif milkii guddaa yoo ta'u, murtiin kun kan dhagahame erga isaan gara Yuunaayitid Isteetsitti akka hin seenne dhoowwamanii fi tarree abbootii seeraa waancaa addunyaa FIFA keessaa haqamanii torbaanota muraasa boodaadha. Mormii farra godaantota Afrikaa kibbaatti ka'ee hordofuun tuutni jalqabaa lammiilee Naayijeeriyaa gara biyyatti deebifaman. Afrikaa kibbaatti mormii hamaa farra godaantota mudatee jiru hordofee tarkaanfii deebisanii dhaabuu mootummoota Naayijeeriyaa ajjeejameen gareen jalqabaa lammiilee Naayijeeriyaa kamisa kaleessa Afrikaa kibbaatti gara biyya isaaniitti deebi'aniiru. Akka ministeerri dhimma alaa Naayijeeriyaa ibsetti imaltoonni 262 fi qondaaltonni 3 dabalatee xiyyaara gara Lagositti balali'ee irra turan. Ministeerichi duraan akka ibsetti lammiileen Naayijeeriyaa 100 ol ta'an fedhiidhaan gara biyyaatti deebi'uuf galmaa'aniiru jedha. Pireezidaantiin Doonaald Tiraamp waraana US irratti xumura gochuuf waliigalteen xumuramaa jiraachuu yoo ibsu, Iraan garuu wanti xumurame hin jiru jette. Malballoomii oduu kana akka nu ga'een isin biraan geenya. Osoo lubbuun koo baatee waaqni garaa jannataa yookiin si oliitti na hin ergin dura wantiin arguu barbaadu Afrikaan waancaa addunyaa mo'achuudha. Sababiin isaa dorgommii Afrikaan keessatti akkaan jaallannuudha waan ta'eef. Sendee Olisee garee kubbaa miilaa Naayijeeriyaa dorgommii Olompikii bara 1960 Atilaantii irratti warqee injifatee keessaa tokkodha. Gaheessi ganna 51 kun Afrikaan milkaa'ina sana waancaa addunyaa FIFA World Cup irratti akka galmeessitu ijuusaati. Osoon du'ee boolla hin lixin Afrikaan waancaa addunyaa injifattee arguun barbaada jedhama. Waancaan addunyaa bara 1930 erga eegalee asii Afrikaa keessaa biyya tokko qofatu tapha xumuraaf qaqqabee waancaa Qatar bara 2022 qopheessite irratti Morookoon xumuraaf darbuun Faransaayeen injifatamtee waancaa dhabde. Biraaziil waliin si'a 3 waancaa addunyaa kan injifatee Peeleen bara 1970 waan Afrikaa ilaallatu tokko dubbatee ture. Afrikaan bara 2002tti waancaa addunyaa akka injifattu haa ta'u garuu raagni Peelee hanga amma hojiitti hin hiikamne. Gaafii guddaan jiru Afrikaan waancaa addunyaa injifachuuf hanga yoomiitti eeguu qabdi kan jedhudha. Osoo Morookoon bara 2022tti xumuraaf hin gahin dura biyyoota Afrikaa keessaa 3 qofatu nuusaa xumuraaf qaqqabe. Kaameruun bara 1990, Senegaal bara 2002, Gaanaa bara 2010tti. Morookoon xumuraaf akka geessu kan ishee taasise mootiin biyyattii Mohammadii waa'ee kubbaa miilaa irratti investii gochuu isaaniiti. Akaadaamii kubbaa miilaaf gidduu gala leenjii doolaara miiliyoona 65tti baasuun bara 2009tti banamee gareen leencota Attilaas Morokoo Afrikaa keessatti garee cimaa qofa osoo hin taane waancaa addunyaa irratti tapha xumuraaf illee akka ga'u taasiseera. Morookoon waggoota hedduuf kubbaa miilaa irratti hojjechuun garee cimaa ijaaruun akkamitti akka danda'amu fakkeenya gaarii taatee jirti. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee kanumaan gaduuf odeeffannoo biraa qabannee dhiyaannutti nagaatti.